barachuda jiram marti gadamnan mirga fiti gavida ka sangut mati kirira bahan mot mati sebisa sani rasa Ngoda mutuma sabsan sani bilisuma kumabasa sani wala kumabasa Hiddodugan injire kesa barachuda bayera kisa kisa baratulle sawadaita Hiddudukan injire kesa barsisuudhaaf baay'ee rakkisaa barsitulle sawadaita Sabboonta waan barattoota meeqa addaa uummatee kan dhiiraa fi dubartoota seenaa yoomiyyuu ni yaadata seenaa yoomiyyuu ni yaadata Gaafiin barsiisa Kamne dhukaasa maaliif deebisaanii mataa tarasaasa deebisanii Barakawan university barachuda jiram marti barachuda jiram marti gadamnan mirga fiti gavida ka sangut mati kirira bahan mot mati Debisa sani rasa kode motumman gabronkan Ikasani bilisuma kumabasa Ikasani wala kumabasa Hiddodugan injirre keessa hojjechuudhaaf baay'ee rakkisaa hojjettullee sawadaita Hiddodugan injirre keessa jiraachuudhaaf baay'ee rakkisaa rakkoo meeqaatam baqachiisa Sabboontuwwan qotattoota sabboontuwwan daldaltoota meeqa qabeenya saamame kan dhiiraa fi dubartoota seenaa yoomiyyuu ni yaadata seenaa yoomiyyuu ni yaadata hiriira nagayaa kan qabne dhukaasa deebiin gaaffisaanii mataa teerasaasa Eekan kamne rasaasa deebisanii mataa tarasaasa hiriira nagayaa kan qabne dhukaasa dhukaasa deebisanii mataa tarasaasa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egaan hordoftootaa fi daawwattoota FB keenya jirra jirtu isinin jenna jirra jirtu isinin jechaa egaa itti aansuudhaan gaa akkuma gartee dhaggeeffatte kana
waan ajaa'ibaati haasawaa ajaa'ibaa keessaa fudhanna. Itti aansuudhaan mee walumaa galatti haalli yeroo ammaa maal fakkaataa isa jiru. Akkuma agartan hiriirri iddoo adda addaati Oromiyaa keessatti itti fufaa jira. Kuni waan darbe osoo hin tahin waan haaraa isa ammaati jechuu barbaadeeti. Itti aansuudhaan namootaan tokko tokko wanni kanaa kun waan dabre fa'aa ol darbuudhaaf yookaan waan raawwachaa jiru irra deebanii ol darbuun gaarii miti kan jedhamu jira. Inni kun gaariidha. Maaliif jettee ona gaafattan namni waan dabre takka ol deebisuu jechuun yaadannoo namaa taati. Waan dabarte waggaa as deebistu yaadannoo su taati. Yoo waan gaarii taate beekumsa irraa fudhatta. Yoo waan hamaa taate immoo ejjennoo irraa eeggatta jechuudha. Maaliif waan akkanaa kanarraa of eeggannaa godhuudhaaf namni waan dabre ol dabarsaa. Namootaan tokko tokko ka waan akkanaatti yaadni isin keessa yoo jiraatu jiru yoo taate jechuu barbaadeeti. Maaliif waan dabre ol deebisuun hedduu gaariidha. Qabaannaa yaadannoo adda addaa tan gartee Minilik dura dalage taatus, Dargiin dalage taatus, Mallasaan dalage taatus namni yaadannoo adda addaa qabu waan akkanaa tan ol deebisuun ilmaan Oromoo dhaloota ammaatiif beekumsa taate. Akkasuma malee itti aansuudhaan waan dabarte tana tan gartee gaafa Mallasaa keessa taate ol darbuun kunis wanni gaarii fi guddoon takka wanni gaarii fi uummanummaa bilchiginnaadhaa kunu ellaa jirre kun seenaa dheengaddaatis quba qabaa jedhanii akka beekaniif waan biraatii miti. Yoo gartee waan bara dabree fi bara san dura dabrellee ati arraantiin ol deebiste jarri kuni seenaa yookaan hijaa ni qabanii ni irraanfanne isa juutu isaanumatti dhagahama. Warra bilchiginnaa kanatti dhagahama. Ejjannoon isaanii xiqqoo of duubanii deebitiyeetti namana. Maaliif waan jireenya if duubanii deebanii of yaadatan. Sinigalee yoo immoo waamarraan tanaa fi boruu taate ol dabarsaa yookaan haaraan dabarsaa yookaan jettu taate kuni hanga wanni kun immoo fa'uunetti isaan harka isaanii keessa oofatan. Badii akkuma duraatti jiran keessa oofatanii jechuudha. Walumaa galatti sirni gartee bilchiginnaadhaa kun sirna Oromootiif akka ifan tahin walii ibsuun barbaachisaadha. Sirni bilchiginnaan oofu jirtu kun badhaadhinni isaan jaan kun fuuldurri keenya badhaadhina akka jaan kun badhaadhinni hin jiru. Badhaadhinni isaan jaan kun badhaadhina gartee Oromoo hallayyanna kun jiru. Badhaadhina Oromoo hallayyatti oofee hallayya fixee Oromoon akka dhumtu ta'u malee badhaadhinni isaan Oromoodhaaf goonee Oromoo guddifna jedhan tokko kan jiru hubadhaa. Badhaadhina osoo ta'anii nuti gartee badhaadhinaaf dareena jaan taate fakkeenyaaf amma mannootaan hidhaa Finfinnee keessattii fi Dirreedhaa keessattii fi Adaree keessatti yoo ilaalle irra hedduun mana hidhaa keessa wanni jiru eenyu? Manni hidhaa kanneen gartee Dirreedhaadhaa fi Adareedhaa fi Finfinnee Adaamaa iddoowwan garaagaraatti argaman kun calaqqisee afaan maaliif dubbata? Afaan Oromoon dubbata. Afaan Oromoo haasa'u. Maaliif? Durriyyeedhaa fi warra gartee hin daminaachuu jiru warra isaanii farshoolee iyyaaloo kararraa hattuu fi gantuu mana hidhaa keessaa gagguuraniiti barattoota nagaan barachaa jiru jeequmsa haasan jedhanii mana hidhaatti ol guuraa jiran. Akkanaan badhaadhinni Oromooti moo Amaaraati? Badhaadhinni Amaaraati. Hin jiru badhaadhinni Oromoodhaan jiru. Badhaadhina Oromoo jettanii taasuman amaninaa. Taasuman amaninaa. Namni Oromoodhaaf yaadu, namni Oromoodhaan guddisa jiru, yoom waan afaarri jiru, waan nafteenyaan jettu dalaga. Abiyyiin Oromoodhaaf dalaga yoo jettan, mee wanni inni Oromoof dalaga ta'e ta'u inni Oromoo godhu jiru malee. Ni jira. Lakki abiyyiin gartee Harariif karaa baasee bishaan baasee meeshaa adda addaa godhee akkana gadata wantoota adda addaa hunda gartee rakasha gatii tolchee akkasuma gartee Oromiyaa lixaa keessattis akkas dalagee akkasuma gartee Jimmattis Baalattis Arsuttis Wallaggattis Booranattis wantoota akkanaa dalagee karaa tolchee nama gartee rakkoo keessaa baasee abiyyiin gaariidhaa wanni ja'amu mee as kanni Oromoof dhaabbachuu jiraatu boqqosan.
osoo warra maqaa oromummaa kana lakki abiyyiin booranatti karaa daandii baaseet bishaan ummataa baasee akkana gadatan gartee wantoota adda addaa hundi isaaniif naqee ifaa isaaniif naqee wallaggattis akkasuma godhee hararattis akkasuma godhee arsittis akkasuma godhee yoo jenne dhibbarraa dhibbatti abiyyuun deeggarti oromoon guutummaan oromiyaadhaa abiyyuun jaalattiin deeggarti jechuudha. Wallaggatti namni meeqaa hidhaa jira? Baalatti namni meeqaa hidhaa jira? Deengadda baalatti diishoodhatti waan dalagan dhageessan sannaa biraati. Melilikii dhufee waan akkasii dalage. Dargii dhufee waan akkasii dalage. Mallasaa dhufee waan akkasii dalage. Isaanuma ammaan tanaa kana wanni waan akkaan dalagu jiru. Ummatuma gartee Oromoodha jedhanii nuti Oromoodhaaf hin jechaa maqaa Oromoo kana qabatanii nu dura deemu jiran Oromoo guddifna jedhanii isaanuma kanaatu namaas hidhu jira. Isaanumaan namaas fixu jira. Isaanumaan namaas reebu jira. Duba haala kanaan badhaadhina keenyaa abiyyiin Oromoo keenyaa jechuun hin dandeenyaa hin dandeenye. Ammallee irra deebiitii waas ni ibsa. Maqalee fudhadhaa. Mee namni maqalee daawwachaa jirtan. Yuutoobiif wantoota adda irratti maqalee daawwadhaa mee raggadhaadha. Lafti isa waan si fakkaattu laala. Namni biyya feetiif hojjetu akkasi. Baardaar fudhadhu. Baardaar waan fakkaattu laala. Mee Oromiyaa keessa hoo? Oromiyaa keessa waan abiyyuun godhas kenname. Oromiyaa keessa bikka takka waan abiyyuun godhas kenna. Ifaan akka maqalee keessa jiru biyya gartee nuti keessa jiru kana daawwachaa jirra jechuudha. Karaa akka maqalee keessa jiru biyya nuti keessa jiru kanatti daawwachaa jirra jechuudha. Dirreen xayyaaraa ta'a ajaa'ibaa akka lammaffaatti Adaamaa keessatti maqalee keessatti argamti. Dirree buufata xayyaaraa jechuudha. Namni biyyaaf dalaguun akkasi. Ifiifillee seenaa hojjechuun akkasi. Waan gaarii hojjette abiyyeetilleen gaarumaas dubbata. Waan gaddigaloo sakachaanummaa goote immoo ati gaddabaloodhaa sakachaana. Arallee barullee abiyyiin gaddigaloo sakachaana Oromoo miti. Gantuudha abiyyuun ammallee. Abiyyiin arallee gantuudha. Gaddigaloodha. Wasa kanamaati Oromoodhaa miti. Kan abiyyii maaliif arrabsaa yattanii as baatanii dubbattan bilookiin baatan. Waan takka waan nagootan hin qabdan. Dhugaan dubbanna jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf. Dhugaan isin aarsin. Warroottan gartee abiyyiin maaliif abiyyi bakka buutee dubbattaa maaliif jettan isin sammuun teessan ammallee cufaadha. This is Derek Donk. Itti yaadaa dura osoo namatti dubbanne itti yaadaa. Dandeessan gorsa akka lammii teenyaatti akka gartee godina keenyaa maaliif nama kun tuqama warri jahu yoo jiraate gorsuu danda'uu qabdan. Jimmaa yoo fudhattan amma. Wanni inni jimmaa keessatti dalaga jirti ta'a Oromoon itti gammaddu jirti mee takkaas kannaa isin warrummaan sammuun qulfiidhaa kun. Maal teessa namni? Maal taate Oromoon? Maa sammuu teessan qulfii sammuu furrii gootanii maaliif hin xiinxalle waa? Anam akka nama tokkootti namni harar tokko gartee kan bulchaa ta'u ta'e harariif dura maal dalagee laala? Iddoo akkasiin maal dalagee laala? Iddoo akkasitti bishaan baasee, iddoo akkasitti ifaa naqee, iddoo akkasitti karaa baasee waan akkana kanaan laalaa jechuudha. Kun jiraata taanaan nama isa komachuudhaaf deemu dura dhaabbannaadhaan godha. Otuma kun hin jirre inni ol ba'ee kana gubbaadhaan Oromoo gartee fixu mana hidhaatti guuru nuu miti jechuu nuti badhaadhina jechuu kan jiru yoo ta'e ni balaaleffadha jechuudha. Garuu isin warri gartee abiyyiin keenya maa abiyyuu ilaallattanii yoo ta'an sammuun teessan furriidha. An dhugaan isin hima. Sammuun teessan furrii waan naaf gootanii fi waan na gootan naan kan itan isiniin kannu. Nan bulchitan isiniin bulchu. Dhugumaa akkana jechuudha. Arsii keessaa fudhannees akkasuma. Namni arsiidhaaf ta'u ka arsiin jaalattu ka arsiidhaaf bu'aa buusu dhufe taanaan nuti ni deeggarra. Oromoodhaaf bu'aa buuse jenneeti deeggarraa hin jaalannaa jechuudha. Wallaggarraa illee akkasuma. Namni wallaggaaf ta'u ka wallaggaadhaaf bu'aa buusu ka wallaggaadhaaf seenaa dalagu dhufe taanaan numa jaalanna nuti. Oromoon guutuutti numa jaalatti. Booranallee akkasuma. Baalallee akkasuma. Walloolleen akkasuma.
walloo gadhiisii namni tasaa itti kufachaa jiru hin jiru namni tasuma walloo laalaa jiru hin jiru walloon akka waan biraatti ilaalamaa jirti akka oromootti ilaalaa hin jiru jechuun mootummaan durirraa kaasee inni ammaa kunis kan duriyyuu ka ammaa kanaaf maal gaafattare kanaafuu ilmaan oromoodha wanni isin dhaamu nama isiniif ta'u ni beektan nama isiniif ta'u jala deema nama isiniif ta'u deeggara nama maqaa oromoo qabatee oromoo hojjeessu nama maqaa oromootiin oromoo fixaa jiru nama maqaa oromootiin oromoo ganaa jiru hin jaalatina obboleessa keessanii yoo taate an dhugaan isinii hima haqa rabbiin haqarraa harrabanii dhugaa dubbachuudhaaf har'a abiyyiin gaafa biyya qabate as abiyyiin kun waan gaarii nuuf hojjechaa jira nama oromooti jennee gammadaa turre wannummaan inni ilmaan oromootiif dalage mee takkanaa hima waan inni oromoo godhaa jiru malee waggaa lamaan kana keessatti wanni inni godhaa jiru waa meeqa waan oromoon itti mufattee oromoon jibbitee seenaa ajaa'ibaa gartee irraa katabattee barreeffattee qabdu oromoon waa meeqaa jira biqiltuu dhaabuun oromummaa gartee guddisuudhaa miti ganda keessa deemuun oromummaa guddisuudhaa miti oromoo wanni fe'u tokkoffaatti siidaa minilik namtichi kalee dhiiga oromoo dhugaa ture laal akkanatti akka dhiiga oromoo ol qabee dhugaa ture jechuudha minilik namtichi san siidaan isaa yoo ka'e qofa kaa biyyiin Itoophiyaa bulchuu danda'u yoo san hin jirre Itoophiyaan tanuma durii hin bultu jeeqomsisii akkuma takka illee jeeqomsa gaafa gartee inni minilik ol baasachi kaasan oromoon usuunuu badii guddoo dogongor akkam hiriira ba'uu dhabde akkam oromoon dubbachuu dadhabde gaafa sanuu kunuu dogongora irraa tokko mee nama gartee seenaa oromoo qabsaa'ota meeqaa jira siidaa nama tokkoo dhaabee adaamaa dho'ete siidaa inni jira finfinnee bakka hedduutti siidaa inni jira harar keessa siidaa inni jira wallaggaa siidaa inni jira booranaa keessa siidaa inni jira dhugaa walitti hima hin sobinaa hunda laalaa jirra siidaa obbo Maarra janiiti siidaa xixiqqaa tokko kan gartee ji'a waggaa lamaas yoo ta'e diigamu tokko dhaabanii siidaa Maarra isiniif goone jedhan kanaaf siidaa jechuun siidaa orjinaala waggaa 100 waggaa 50 ta'u akka siidaa minilik kanatti siidaa minilik kun arraa miti ilaa hanqammaa jira waliila jiraachuuf ta'a yoo gartee haala kanaan deemne haa ta'u ta'e ilmaan oromoo kan gartee alaa fi biyya keessa jirtan waan walii gootan wanni walii gootan waan ta'e qofa wanni takka ittiin oromoo waliif gootu sagalee wayyabaa walii ta'u beekaa keessan jala deemuu gorfachuu dhageehuu waa inni jiru ammaan booda fincilli itti fufa kalaas qeeroon biyyaa fi biyya keessaa fi biyya gartee adda addaa jettanis hiriira ba'uudhaan kan biyya keessaatis hiriira ba'uudhaan dhumaa dhabamaa haa maali dhumaa dhabamaa haa maal lubbuu jaalattan nuti yoo gartee duune kan boodaa kun bilisummaatti ba'uun feetanii seenaan oromoodha akka dubbatamtee lafti oromoo oromiyaatuun beekamtu feetanii addunyaarratti duuba maal lubbuu jaalattan hin jaalatina lubbuu nama miliyoona meeqa kan gartee aanoleedhaa fi calan qote dhumee gartan akkasiin bilisummaan tun as geesse dargiin ni cabe minilik ni cabe hayila sillaasaan ni cabe wayyaana ni cabte eenyu cabse nama biraa cabse ingilizirraa namnitti dhufe birixaaniyaa irratti dhufanii ameerikaa dhufe hojii cabse oromumaaf firaa cabse jira kan hundaa'u oromumaaf firaa cabse akkitti firaa cabsite tokko taateet wal dhageesse jiruu jibbitee du'a jaalattee ofirraa cabsite jechuudha gabroonfataa arra waggaa 100 fi waa oromoon gabrummaa as turte yeroo xiqqoon gartee bal'oo takka baane lakki imma alhamdulillah jettee silaa namni mirga ofii falmatee mirgi ilmaan oromoo kabajamuuf deema kabajame jettee oromoon amantutti ajjechaa fi reebichi itti fufuun kun maali oromoon maaliif biyya isaa irratti maaliif dachii isaa irratti sarbamee reebama maaliif biyya isaa keessatti cinqama maaliif biyya isaa irraa godaana osoo bilisummaan jiraatte osoo mirgi isaa eegame oromoonni godaana ni du'a hin du'u mirga oromoo kabachiisuun maaliif akkana jibbame oromoo ajjeesuun maaliif jaalatame
waan ilmaan oromoo kun hedduu ta'aniif waan oromiyaan tun lafa magariisaa lafa wantoonni adda addaa keessatti argamtuuf lafa albuudaa fi qabeenyaa fi bunaa fi jimaa fi wantoota adda addaatiin beekamtu waan taateef oromiyaa irratti xiyyeeffatanii oromoo finnu malee qabeenya kana bahuu hin dandeenyu jala muranii jiran amaarri. namni maqaan isaa oromoodha ka abbaan isaa oromoo ka abbaan abbaa isaa oromoodha oromiyaa akkamiin beekadha. nama zariin isaa shanyiin isaa akaakoo abaabiyyoon isaa oromoodha kan dhiiga oromoodha kan lafeen isaa oromoodha dhufte oromoo akkamiin beekadha. oromoo hin miidhu oromoon ajjeesu namni akkasisan. kan ammoo dhiigni isaa laaqqiidhaatii fi dhiigni isaa gartee gama biraatiinis bitama abbaa garaa kan bara dur wayyaanee wajjin ummata gartee gabroonfataadha wajjin oromoo miidhaa ture. warra oromoo ajjeesaa ture warra oromoo hidhaa ture jarasaniitu arraan tan arge akka jarasanii oromoo gooneeti qabeenya kana baanee irraa faayidoonaa kan jedhu. This right wanni biraan jirtu. So warri kaleessa ummata gartee gabroonfataadha wajjin oromoo hidhaa ture warri oromoo miidhaa ture warri oromoo ajjeesaa ture isaanumaatu arraas waan kaleessa dalagan san wallaalanii oromoo miidhaa jiran. oromoo wallaalteeti miti garuu kana beekaa ammaas oromoo wallaalteeti miti beekaati wallaalaa fi ni gorfanne jennee beekaa kan jala deemne jennee kun beekaa maalii miti jala deemna jennee usne isaan ammoo kan wallaaluu isaaniitiin san gubbaa madaa kaleessaa gubbatti madaa biraa uumuudhaan wantoota adda addaa hojjechaa jiran. xiqqoo viidiyoo takkaan isin agarsiisaa viidiyoo san dhaggeeffadhaa na wajjin. viidiyoo hayyuu keenyaa waan inni jiru sirriitti na wajjin xiqqoo dhaggeeffachuu dandeessanii beekumsa irraa fudhattanii. xurree sirriirra deebi'anii uummata kana dhiifama gaafatanii uummata kana araarfatanii qabsaa'ota oromootiin wal ta'anii filannoo yoo mo'atan karaa tokko. lammaffaa akkuma warra isaan itti firoomanii isaanii harka dhayaa deemu kana akkuma warra isaanii waan abboonni isaanii abboota keenya irratti raawwate san nurratti raawwatanii anarraa dabalatee uummata oromoo miliyoona 50 kana fixanii lafarraa fixanii oromoo 5 hafnaan qabsoon oromoo bakka geessi. oromoo jiru kana lafarraa yoo fixan oromoo biltee shayyoo hafte qabsoon oromoo bika geessi jennee amanna. hayyuu keenya dhaggeeffadha. kuni gorsa sineef haa ta'u. kanaaf karaan tokko dhageettii uummata aantummaa uummata hin deemu. Taa'ee ka barbaannu. waan keessa jiru namni hubachuu qaba. Ijoolleen qeerroowwan sirna amma duraa san kuffisuudhaaf madaan isaanii odoon qooriin maneedhaa jiru. Gurbaa tokko argeen ture. Osoo tuman lafee kanarra cabsanii jiran. Amma qabanii gaafatan. Lafee onoo asirraa tana cabsan tajilbarraa tana. Maal taate jennaan warra amma duraatitu na hidhee na cabse jennaan achirra tuman beektaa deebisanii. Achirra kopheen ijjatanii ni godhan jedhe. Kalaan shee kanatu bahe. Somaalaa jennu. So warra dura madeesse santu warra amma madaa sanirra ijjaterra wayyaa. Moo warra amma madarra ijjate santu warra madeesserra wayyaa qabu. Lachuu tokkuma. Namni keenya dhibbaatamaan akkuma kaleessatti akka qaraatitti waan biraa godheetii miti. By the way, gara fuulduratti nan dhiyeessa yeroo gabaabaatti. Oromoota mana hidhaa federaalaa jiran laaleetiin jira. Ka yakka dheedhii yakka biraa ajjeechaa namaatiin maali hidhame kun Oromoon baay'ee xiqqaa keessa. Kan siyaasaa qofa keessa. Atiin Koloneel Gammachuutu dubbataa ture na fakkaate. Oromiyaa qofa amma mana hidhaa federaalaa keessa jiru. Kibbarraan jiru. Tigraay irraa nama tokko jiru. Naannoo Amaaraatti irraan jiru. Somaalee irraa Abdiilee fa'aa dabalatee namoonni gara 20 jiru. Dhaggeeffadhaame. Namoota 10 manneen hidhaa federaalaa. Naannoo Amaaraa irraan jiru. Finfinnee. Tigraay irraa nama tokko jira. Harar. Shawaroobit maal jiran keessa. Arra. Somaaleen nama kana wayii jira. Irra guddaan manni hidhaa federaalaa keessa warri jiru eenyu? Oromoodha jechuudha. Shoof. Akkanaan bilxiginnaan teenyaa bilxiginnaa badhaadhina akkamiin?
yaa ummata sammuun mooraalii kamiin isaan sirna sanarra wayyaa kan jedhan. Har'as ilmaan Oromoo manneen hidhaa qabalee guuteet, manneen hidhaa poolis xaabiyaa guuteet, manni karchalleen godinarra jiran guuteet, federaala baay'ee wayi Finfinnee fudhadhu. Finfinnee manneen hidhaa Finfinnee, bulchiinsa magaalaa Finfinnee. Hattuun saamtuun gudeedduun keessaa gad harcaafamteet ilmaan Oromoo Burraayyuu irraa hidhaman, Amboo irraa hidhaman, Shawaa Bahaa irraa hidhaman, Arsii Daldalaa irraa hidhaman itti guutamanii jiran. Manneen hidhaa magaalaa Finfinnee keessa jira. Really? Kanaaf amma nu wayyaa qaban jennee akka wal dorgomsiisuu barbaanna. Wayyaani hamtuu ta'uu ishii hin beekna bar. Hamtuu ta'uu ishii beekna. Hamtuu ta'uu ishii waan beekneef dhiiga keenyan lafee keenyan hiddaan buqqifnee qeettisii galchine. Hammeenya isii warra kalee isaa wajjin hiriiree nu hidhaa ture, nu ajjeesaa ture, nu kolaasaa ture. Isaanii miti hammeenya isaanii kan nutti himuu qabu. Hammeenya isaanii eenyu beeka beektaa? Warrumaarrallee uummata isaatiif falmatee mana hidhaa jiru. Bakka buuteen isaa dhabame. Madaa jarri sun cabsite irratti warraarra irra ejjatamee aadaa jirutu hammeenya jaraa beeka. Hammeenya jaraa warra itti qabsaa'ee qabeenya isaa itti dhabee, ilmaan isaa itti dhabee, ija isaa itti dhabee, miilaa itti naaffatee jara san gara galcheetu hammeenya isaanii beeka malee dubbachuufillee mooraalitii kan qabu. Hammeenya wayyaanee dubbachuudhaan mooraalitii kan qabu qabsaa'ota Oromooti. Hammeenya darguu dubbachuudhaan mooraalitii kan qabu warra akka Ibsaa Guutamaa Kedhaa keessatti rakkataa ture. Ilmaan Lammeessaa boruuti kan waggaa 9 keessatti hidhame. Hammeenya wayyaanee kan beekuu danda'u, kan dubbachuu danda'u, kan waggaa 19-15 keessatti hidhanii caccabsanii rakkatee, madaa'ee, ciniinnatee, onnatee, injifannoon irra aane santu hammeenya wayyaanee dubbachuudhaaf hamilee qaba. Hammeenya wayyaanee dubbachuu hamilee kan qabu qabsaa'ota. Yoo nama isinii galtu miti ergamtoota miti jechuudha. Hamilee kan qabu. Dhaggeeffadhaa asirratti ilmaan Oromoo yoo gartee gurra qalbii qabu waa dhaggeeffattan taate. Qabsaa'ota jechuudha. Nu garuu diina kaleessa mo'anne. Diina kaleessa qabsoofnee lafaan dhoofne akka aadaa Oromtichaatitti abbaa lafaan dhoofne lafatti irra ni jannu jenne nagaan gara qeessaatti gaggeessine hammeenya isaa haasaya warra har'a nu madeessaa jiru, warra har'a nu ajjeesaa jiru. Gurbaa bilbilaan haasa'u ka garagalchee mataa keessa warra kaleessatti miti warra har'a nu ammaatti biltiginnaadha. Manneen hidhaa Finfinnee, manneen hidhaa federaalaa keessatti ilmaan Oromoo kan toorchar godhaa jiru. Biltiginnaadha. Fannisaa jiru. Isaanii jara rakkisaa jiru yeroo koronaa kana keessatti. Jara ammaatti. Jara kaleessaati warraarraati. Warraarraati. Hayila Sillaasee miti, Minilikii miti. This is right. Darbuu miti, wayyaanee miti. Biltiginnaadha ka godhaa jiru. Har'atti farri Oromoo ka Oromoo boochisaa jiru, ka deettuu Oromoo ajjeesaa jiru, ajjeechisaa jiru. Oromoo. Biltiginnaadha malee. Biltiginnaadha. Wayyaanee miti, Darbuu miti, Hayila Sillaasee miti, Minilikii miti. Sa dhugaa keeti. Hayila Sillaasees qabsoon ofirraa kaafne. Dhugaa. Darbuus qabsoon ofirraa kaafte Oromoon. Wayyaanes qabsoon ofirraa kaafte Oromoon. Kan har'a nu nyaachaa jiru, kan har'a Oromoo ajjeesaa jiru, Oromoo fannisaa jiru, Oromoo salphisaa jiru. Biltiginnaa. Injifannoo dhiiga warra isaatiin ammaan kanaa kana jechuudha. Ormaaf dabarsaa jiru. Injifannoo ilmaan Oromoo isaaniif kennanii Oromoo dura deema bulchaa ja'aniin warri gartee akka biltiginnaan Amaarri fudhatu taasisaa jiru warra ammaati. Aangoorra jiru. Shaayif. Yakka zamana wayyaanetti hojjetameef sirna wayyaanee baay'ee sirna wayyaanee ugaa jamtii pella qofaa miti. The entire Ihadic system. Achi keessa warri jiru isaantu itti gaafatamu. Yakka zamana dargii warra hojjetameef warra dargiitu itti gaafatamu. Yakka zamana biltiginnaa dalagamaa jiruuf immoo warra biltiginnaa gubbaa hamma gadii jirutu itti gaafatamu. Wani gaafachuu ta'e Oromoon isaanuma kanaa hawwa jiru. Xiqqaadhaan guddaatti biltiginnaan hafuun ta'e. Aadaa gabroonfataa lama jidduu filachuun qabu ummata walaba. Walaabuu dhufe uummanni Oromoo ummata walaba. Walabummaan dhalate walabummaa isaatiin du'a malee gabroonfataa gabaafaa fi dheeraa
furdaa fi qallaa garaagarummaa qabaasi namni tokko fuula guuraa yoo si ajjeesee fi kokkolfaa yoo si ajjeese maal jechaa jiran beektaa ka duraa sun fuula guuraa si ajjeese ka ammaa kun garuu kokkolfaa si ajjeese ka kokkolfaa at least inni kokkolfaa si ajjeese what a joke tapha akkasii keessee nu barbaadan tapha akkasii keessee nu qabnu. Walumaa galatti jara keenya dubbiin akkana fakkaattii yoo warra gartee wal dhagahee galtoof taate akkana Oromoon Ahmata dhufaan dabraa gabrummaa himatti. Oromoon Ahmata dhufaan dabraa jaarraa dhufu hunda isiin gabrummaa himatti. Rakkinuma himatti. Maaliif rakkina himatti? Nama Oromoodhaaf yaadu kan abaabuu fi akaakayyoon Oromoo ta'eetu biyya bilchaan jirre jechuudha. Falli biyya kanaa isa kana qofa. Osoo namni abaabuudhaaf akaakayyoon Oromoodhaa dhiiga Oromootirraa dhalate biyya qabatee jiraate rakkoon takka hin jirtu mirgi Oromoodhaa hin dagaaga jechuudha. Israa'el bas kana qofa dubbiin dhugaadhaa. Because walumaa galatti dheengaddaa waraana gartee isaan dhooysatti duraan leenjisaa turan. Dhooysatti leenjisaa turan akkam beekamnetti caaqaa keessatti waraana uffata addaa kan eenyuun akka hoogganamu hin beekne fidanii turan jechuudha. Mana gubata sana irratti kan agartan kan Jawaar gadhiise akkasumallee isaanii gartee tabbarkaarra jiru kan Jawaar nu gadhiise agarree jechuudha. Waraana sana madura agartanii beeytanii uffanni keessa noo maali? Takkaa Oromoon waraana akkasii beeyti agartee beeyti. Warri huccuu akkasii akhdar akkasii uffate sun humna maaliiti? Humna Oromoo qofa fixuudhaaf qophooyte. Harka dha'uu isaatiin garuu immoo jalaa mul'attee jirti. Oromoo qofa fixuudhaaf dhokatanii baratanii osoo isaan taa'aa jiranii shirri isaanii jalaa mul'ate. Warri bulee huccuu akhdara uffatu sun jecha. Bakka Itoophiyaa tana keessatti sirni gartee Oromoo fixuun kun aadaa ta'e. Oromoo ajjeesuun aadaa ta'e. Oromoo hidhuun aadaa jechuudha. Moo haadha Oromootu mana hidhaa keessatti Oromoo dhalaa jira moo maali? Manni hidhaa ta'u Oromoo qofaaf ijaarame. Manni hidhaa kan Oromiyaa keessa jiru Oromoo qofaaf ijaarame. Isin dhagee almaan Oromoodha. Warri gosatti jechuun godinatti addaan wal qooddan. Warri godinatti wal laaltan. Warri inni kun keenya maaf dubbatta jettan. Warri gartee inni sun biyya keenya ganda keenya yookaan ilma beeraa kiyyaate yookaan fira kiyya yookaan jettan. Siyaasaadhaa fi ilma adeeraatii fi waan walitti dhufu yoo sii galte. Ayi tokkittiin warri keessan bilisoomeef Oromoon guutuyyoo bilisummaa dhabde ati akkasan sii gaariidha. Moo Oromoo guutuudhaa jiyyoo bilisoomten barbaaddu? Abiyyiin obboleessa kiyya yoo warra kana guutuu bilisoomse naas bilisoomse an dubbachuun qabu. Nama Oromoo nama isa dubbatuuf loluun qaba. Laa dogongora waan hin ta'ina Oromoon barattee jirti. Barataas ni qabdi beekaas ni qabdi akka durii miti. Abbaa fedhuu maan taane nama Oromoo ta'uu qofaatu anaafis ta'a Oromoota guutuufis ta'a warra keenyaaf illee ta'a. Namni Oromoodhaaf hin taane addunyaafis hin ta'u warra isaaniitiifis hin ta'u mataa isaatiifis hin ta'u. Yaa qulfi ummata godinumaa fi godina wallaalu malee namni kun seerisaa akkami fuuldursaa akkami Oromoodhaaf maal shoora taphachaa ture gumaachi inni godhaa ture maali ummata hin jenne godinumaa godina wallaalu ummata gowwa. Arusiin ni lolti, Baala ni lolti, Harar ni lolti, Wallagga ni lolti, Jimma ni lolti. Gaafa kana isin bilisummaan barbaadan jechuun ifumaaf bilisummaa teessan awwaala jirtan. Maal taatan sa isin? Bilisummaa fi guddifachuun duraan dursee godinatti wal qooduu dhabuudha. Inni sun saba sana jennee laaluu dhabuudha. Akka tokkummaa wajjin deemuudha. Beekaa keenya kabajuu jala deemuudha. Wal bira dhaabbachuudha. Wal dhageeffachuudha. Waliif gaachana ta'uudha. Haala saniin Oromiyaan ni guddatti ni bilisoomti. Yoo san hin taane immoo
Hararitti akka Hararii wallaalanii wal arrabsanii Jimma akka Jimmaa wal arrabsanii Arsii akka Arsiitti Wallaggaa akka Wallaggaatti Baalee Walloo Boorana yoo kun tahee hin jirtu ni haa iyyan hin jirtu guddinni Oromoodha Amaarri wanni isaan barbaadan maali dhageessanii wanni Amaarri barbaadu Oromoo waliin naqanii akka amantiitiin akka guddinaatti waliin naqanii isaan kan hidduu bu'aa baafachuudha yoo qulfi yoo isinii galle. Kanaafuu nuti yaada Amaaraa san fashaleessuudhaaf maal ta'uu qabna? Walii galuu wal dhaga'uu qabna. Wal qoqqooduu qabna. Wal jala yaa'uu qabna jechuudha. Maali wal jala wal qoqqooduun? Yoo amanuu tokko ka'ee Abiyyi irratti xiyyeeffate warri Jimmaas beellala. Guddaan dhaamsa guddaan Oromoonni Jimmaaf qabdu warri Jimmaatiif qabu. Oromoonni hirra hedduun warra Jimmaa qeeqanii jiran. Isin warri Jimmaa sabboontoota kabajamtoota ilmaan Oromooti ilmaan Abbaa Jifaarii. Jallaadhaa fi wallaalaaf jettanii hin lolinaa xiqqoo bayyanadhaa. Ammoo warroottan lolan kan isin keessa jiru kuulloodha. Warri kuulloodha adabadhaa ta'a. Warri kuulloon ta'in ammoo Oromoota Oromiyaa keessa jiran mara wajji walii galuu qabdan. Isa kuulloo ta'e immoo kan gartee kuulloon warri kuulloo Jimmaa of hin jettan isin Jimmaa miti kuulloodha malee kuulloo jechuun itti galteedha. Itti galtee Jimma itti galteedha malee Jimmaa asliidhaa miti. Jimmaa dhugaatii miti. Na dhagayaa jettan waa'ee anjoo kana waan na gootan hin qabdan isin hin kannu naan kannitanan. Naan bulchitan isin hin bulchu. Garuu akka Oromummaa tokkotti hin dubbadda. Ati ilmi Jimmaatii fi ani obboleeyyan dhiiga takka ilmaan Oromooti. Ati ilmi Arusiitii fi anis dhiiga takka ilmaan Oromooti. Ati ilmi Wallaggaatii fi anis dhiiga takka ilma Oromooti. Ati ilmi Booranaatii fi ilmi Wallootii fi ilmi hundummaan keenyaa nuti akka ilmaan tokko akka ilmaan Booranaa bareentootti wallaaluu qabna. Galtee